Maashaallah meeshaa obboleettii teenyaa mana hirribaa guutuu fi akkasumas saalona guutuu qabadhee isinii dhufee jira. Wanti as biratti hedduun natti dhagahametu jira. Viidiyoo kana baay'isee sirriitti waraabadhaa jedhee karoora yeroo dheeraa ture jechuudha. Meeshaa kana dadhabbii hedduutti dadhabee ka hojjedhe jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaa waraabadhaa jedhee karoorfadhee kan nama osoo hin taane kan rabbitu caala. Akkasuma dadhabee waraabbachuu hin dandeenye viidiyoo kana hanga xumuraatti sabiskiraayib laayik sheer gochaa na ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo hedduu bareedaa ta'e maashaallah sin jedheera obboleettii teenyaa rabbi nagaatti si haa galchu. Meeshaa mana hirribaa guutuu fi akkasuma saalona guutuu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maashaallah arabiyaa majliisii illee arabiyaa majliisii hedduu kwaalitii ta'e hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Maashaallah jedheenii jira. Wanti isin beekuu qabdanii asirratti jechuudha. Majliisiin kun abbaa 40ti. Maashaallah baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Carqiin isaallee carqii turkii ka ta'e boondiidiin isaallee boondiidii daraja tokkoffaa ka ta'e jechuudha. Akkasuma meeshaa farniicheraallee ofii keenyaa ka oomishnee baasne jechuudha. Meeshaa hedduu kwaalitii ta'ee fi meeshaa bareedaa ta'e meeshaalee kana namni barbaadanii yookaan filannoo keessaan zulamaashoo ta'e gara keessaatiin dhuftanii na dubbisuu hin dandeettanii meeshaa hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Ofii keenyaa haala kanaan oomishnee baasnee jirra jechuudha. Keessan na dubbisuu hin irraanfatina. Asuma sabiskiraayib sheer naa godhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota zulamaashoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya ka wanni qulqulluun ramaddeessin biraa jiraatu jecha shamarka fuunee warroonni kiristaanaallee kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha warroonni zulamaa baddee jettanii dhuftanii keessana dubbisaartan hundi keessanuu hedduunaaf galatooma isin jaaladha. Umrii naa dheeradhaa isin jecha viidiyoo kanarra ofii kiyya isiniif waraabaa hin jiru. Nama biraatti waraabaa jira akka garaa ofii namaaf hin ta'u namni. Meeshaalee kana dadhabbii yeroo dheeraa itti dadhabee hojjechiise jechuudha. Garuu viidiyoo isaa waraabbachuu hin dandeenye waan dadhabee jiruuf jecha naaf hubattan jedhee yaada. Akkuma isin argartan kan arabiyaa majliisiin kun abbaa 40 ka ta'e jechuudha. Maashaallaadha. Obboleettii teenyaa akka ati yaadda sanii olitti si dhumatee jira jedhees abdii guddaa qaba. Akka isii yaadda sanii olitti bahiifii jira jechuudha. Maashaallaa namni hunduyyuu osoo yookiin maatii qabu osoo fira qabu wanti nama filatee namarraan dhufu namatti dhufuu fi akka qalbii kiyyaatitti namni sun naa bahaa yookaan akka qalbii kiyyaatitti naaf hojjeta jedhee wanta nu amanin nurraan dhufuu fi akkasuma immoo nullee amaanaa nama sanii eeguudhaan adaraa nama sanii eeguudhaan bakkaan geennaaf jechuudha. Inshaallah amma boodallee jechuudha. Akkasuma itti fufna inni abdii guddaa qabna. Akkuma isin argitan kana boondiidiin isaa garaan keessa akkuma isin argartan kana jira jechuudha. Viidiyoo irratti argartanii namni biraate jechuudha ka waraabaa jiru abbaa manaa kiyya. Maashaallah boondiidiin isaallee boondiidii tokkoffaa darajaa eeggate akkasuma carqiin isaallee carqii turkii ka ta'e namoonni barbaadan keessaa na dubbisaa isiniin jedha. Majliisiin kun meetiriin tokkochi birrii 16,000 jechuudha. Abbaa 40ti. Abbaa 30 osoo ta'e ammoo birrii 14,000 jechuudha. Abbaa 20 ta'e ammoo 12,000 isin ka barbaadan keessaa filadhaa jedha isiniin jedha. Carqiin isaallee akkuma isin argartan kana bifa baruu haa ta'u malee bifti isaa bifa daalachaa fi bifa magaalaan ka dalagame jechuudha. Isin ka barbaadan jechuu dandeettan carqii isaa diizaayinii isaallee ta'e carqii isaallee ta'e barbaadan jechuu dandeettan. Inni kun garuu baay'ee bareedaadha. Hedduu namatti tola. Kan isinitti mul'isaa jiru kan isinitti mul'isu kanaan dalasiifadhaa osoo hin taane diizaayinii keessan ka barbaadan kun ammoo ani ka baay'ee isinitti mul'isaa jira. Akkuma isin argartan kana meeshaan kun haala kanaan dalagamee jira. Meeshaan kun roobee baalee deema jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallaadha. Namoonni barbaadan diizaayinii kanaa fi akkana dalasiifachuu dandeettanii roobee baalee keessaa jira jechuudha. Hedduu bareedee haala kanaan dalagamee jira. Meeshaan saadiyaa jechuudha. Saadiyaa roobee baaleeti. Haala kanaan dalagnee xumurree jira. Namoonni barbaadan namoonni baalee taatanii biyya kamirraayyuu jechuudha. Naannoo Oromiyaa ka taatan hundi keessanuu yoo jettan haala kanaan dalagnee isiniif xumurree nagahaan maatii keessan bira akka isiniif geessuun abdii guddaa qaba jechuudha. Namoonni filannoon keessan zulamaashaa ta'e hundi keessanuu dhuftanii keessan yoo nu dubbistan haala kanaan isiniif hojjanne amaanaa keessan bakkaan isiniif geena jechuudha. Namni filannoo keessan ana ta'e hundi keessan koottaa keessan na dubbisaa isiniin jedha. Asumaan sabiskiraayib laayik sheer na gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Meeshaalee saalona guutuu fi akkasuma mana hirribaa guutuu dalasiifattee haala kanaan xumurattee jirti jechuudha. Maashaallah isin jedheera obboleettii qaalii rabbi nagaatti haa galchu. Nama nagaatti galee haara rabbaafatee dadhabbii ofii of duratti ilaalee haara rabbaafatu rabbi si haa taasisu isin jedha. Namoonni ajajachuu barbaadanii meeshaaleen tan darbinaan isin jalaa wadda dagatiin isaa isin jalaa qaalaa waan ta'eef
ajajadhaa namni bitachuu barbaadan namni yeroo dhiyootti galuu feetan hundi keessanuu osoo ajajattanii irra isiniif bareeda isiniin jedha akkuma isin argitan kana. Maashaallah jedhee jira asumaan ammoo meeshaalee mana hirribaatitti isin dabarsaa meeshaalee mana hirribaallee meeshaa hedduu kwaaliti ta'ee fi oriijinaalii ta'e qaqqabdi jechuudha. Maashaallah isin jedhee jira obboleettii ta'e naawuma wanti sirraa hafe hin jiru. Guuttattee jirtu jechuudha. Waa hunda guuttate rabbumaa garuu isin hanga ufiiti nagahaa jettee yaaddu tokko bibbitattee jirti jechuudha. Isinillee yoo barbaadan keessana dubbisaa amasumaan ammoo gara meeshaa mana hirribaatitti daay. Akkuma isin argitanii biffeen kun jechuudha biffee hedduu bareedduu taate jechuudha. Biffee baay'ee guddoo ta'e jechuudha. Koornariidha garuu baay'ee guddoodha. Akkasuma immoo kan meeshaa aadaa irratti dardaranii darajaan isaa hanga 5 ka ta'e jechuudha. Maashaallaadha. Ittaansee algaa meetira 150 jechuudha. Algaa ampuulii qabu akkasuma immoo cinaan isaatu guutuun madaddaraa ta'e jechuudha. Cinaan tokko guutuun madaddaraa ka ta'e namoonni barbaadanii daleessiifadhaa isiniin jedha. Firaashiin boondii kwaalitii darajaa tokkoffaa eeggate jechuudha. Viidiyoo kana ofii kiyyaa waan isin waraabaa hin jirree fi sagalee irratti guutaa jira. Tokko tokkoon banaa akka duraa sanitti namni naaf waraabu waan hin jirree fi asumaan sirriitti hubadhaa isiniin jedha. Wanti isiniin galee yoo jiraate sirriitti godhaati. Keessaan na dubbisaa isiniin jedha. Caammaa madaddaraa yookaan ka caammaa keessatti guuratan kiisii tokko jalaa qaba jechuudha. Innillee gatiin caammaa madaddaraa kanaa birrii 20 jechuudha. Ittaansee qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin kun birrii 60 jechuudha. Baay'ee guddaadha. Saayizii isaa yoo qannastan gatiin isaa isiniif qannasa jechuudha. Ittaansee biffeen kun birrii 35 jechuudha. Biffee hedduu guddoo taatee fi bareedduu taate gama gamanatti illee hanga jalaa hin banamti jechuudha. Ittaansee kan meeshaa aadaa irra dardaratan kun birrii 16 jechuudha. Ittaansee algaadha. Algaan kun illee birrii 53 jechuudha. Firaashiin isaa 28 jechuudha. Firaashiin isaa kun firaashii boondii tokkoffaa darajaa tokkoffaa eeggate. Wanti isin beekuu qabdan firaashiin kun kan 18 jira, kan 15 jira, kan 13 jira. Firaashiin darajaa qaba. Qumsaaxiniin kun illee jalli isaatitti wantoota barbaadan waan akka boorsaa ta'e waa hedduu qabata. Cinaan tokko guutuun madaddaraadha yoo barbaadan jechuudha. Ka cinaan tokko diriisingii ofirraa qabullee isiniif dalayna jechuudha. Akkasuma immoo caammaa madaddaraan kun bal'inni isaa saantii 80 jechuudha. Abbaa balbala lamaati. Jala ofii irratti kiisii kaalsiiyumaa kaayatan illee ofirraa qaba jechuudha. Qumatiin isaa meetira 150 jechuudha. Namni barbaadanii keessan na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha. Viidiyoo kana keessatti argame isiniif waraabuu dhabuu kiyyaa fi baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Asirraa wanti isin hin hubanne yoo jiraate keessaan yoo na dubbistan waa hundumaayyuu addaan basiniif baasa isiniin jedha. Meeshaan kun meeshaa kwaalitiidha jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan gatii osoo hin taane meeshaa kwaalitii meeshaa oriijinaalii jechuudha. MDF tokkoffaarraa dalagame namoonni barbaadan keessaan na dubbisa lakkoofsa bilbilaa kiyya isiniif maxxanseera wanta ta'eef.